Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Kabajamtoota hordoftoota miidiyaa keenyaa biyya keessaaf biyya alaa jirtan hundumti keessan baga ayyaana cuuphaa bara 2025 sin ga'e jechaa. Egaa akka eeyyama Waaqayyootti har'aa abbaa keenyaa eebbifamuu Abuna Gabri'eel Phaaphaasii Qondaalaa Wallagga Lixaa fi Ameerikaa Kaabaa waliin turtii yeroo gabaabaa gochuudhaaf iddoo kanatti argameen jira. Akkumani jedhee abbaa keenyaa eebbi keessan nurraa bulu jechaa baga nagaan dhuftanii anaa dhufuu isinii jechuun barbaada. Yeroo keessan nu kennitanii eeyyamamoo taatanii guyyaa kanasitti nu argamu keessanii fi guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada abbaa keenya. Galatoomii Masii Waaqayyo si haa eebbisu. Eebbifamii galatoomii naaf feeruu keessaniif guddaa galatooma. Ameen abbaa keenya. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti namannaa. Jaallatamtoonni maatii Waaqayyoo biyya keessaa biyya alaa kan jirtan hundumti keessan hordoftoonni Sinodoosii Oromiyaa teessoo Magarsaa Badhaasaa yookaan teessoo Phexros yaadannoo cuuphamuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan bara 2025 baga Waaqayyoo nagaadhaaf fayyaadhaan ittiin isin ga'e jechaa ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana gammachuu isiniif haa ta'uun jedha. Egaan Masiiyatis ayyaana yaadannoo cuuphamuu gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos ilaalchistee uummata keenya biraan barumsa tokko tokko akka geenyu waan naaf feerteef naa galatoomin jedha. Waaqayyo si haa eebbisu. Ameen abbaa keenyaa eebbifamuu Abuna Gabri'eel eebbi keessan nurraa bulu jechaa yeroo keessan nuu kennitanii waamicha keenya kabajanii asitti argamuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa akkuma galumsa keenya irratti dubbadhee mee waa'ee ayyaana cuuphaa namoota sagalee keessan miidiyaa kanaan dhaga'aniif hubannoo akka ta'uuf mee ibsa tokko tokko akka isin laattaniifin isin gaafadhaa akka eeyyama Waaqayyootti. Baay'ee gaariidha galatoomi. Egaan akkuma ati yoo kaastee cuuphaan gooftaa keenya yookaas cuuphamuu kan jedhu cuuphamti kun maali kan jedhu gaaffii kaastee fi cuuphaa jechuun afaan garaagaraatiin maqaan garaagaraatti kennameera, hiikoon garaagaraatti kennameera. Fakkeenyaaf cuuphaa fi cuuphamuu kan jedhu hiika garaagaraa qaba, maqaa garaagaraas qabachuu. Kanumarraan kan ka'u maqaan cuuphamuu jedhu kuni cuuphaa jedhu kuni gaafa garaagaraa baasnee ilaallu cuuphaan afaan warra Giriikiitiin Ephefaaniyaa jedhamee waamameera. Afaan Gi'iziitiin Astariyoo jedhameera. Afaan Oromootiin mul'achuu jedhamee gaafa waamamu afaan Amaaraatiin immoo Maggalat jedhama jechuudha. Egaa kun kana jechuun mul'achuu Sillaasee jechuudha. Sillaaseen Abbaa, Ilmi, Hafuura Qulqulluun bakka tokkotti yeroo tokko yeroo wal fakkaataa mul'achuu isaanii ibsuudhaaf hiikoon garaagaraatti kenname jechuudha. Cuuphamuu gara cuuphamuutti tun seeniin jechuudha. Maquma isaarraa gaafa kaa'an. Kunis yoom mul'atan isa jedhu kana gaafa laallu namni akkasumatti dhagaa ture. Barumsumaan matsaafumaan dhagaa ture malee Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu jiru isa jiru amantaadhumaan amanee barreeffamumaan isa dubbise kana itti amanaa ture malee ijaan hin agarre jechuudha. Garuu gaafa gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos laga Yordaanositti cuuphamu garuu Abbaan samiirra taa'ee sagalee dhageessuudhaan ilaa ilma koo isan jaalladhu isa kana isatti amanaa wanta inni jedhu dhaggeeffadhaa jedhee sagalee isaa mul'isa. Hafuura Qulqulluun fakkeenya gugeetiin samiirraa gad bu'ee dhufee gara Yordaanos dhufee mul'ate jechuudha. Fakkeenya gugeetiin. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos immoo qaama isaan namas ta'ee waaqas ta'ee waan jiruuf galaana Yordaanos keessa dhaabbatee argame jechuudha.
Egaan abbaa ilma hafuura qulqulluu yeroo wal fakkaataa bakka tokkotti waan agarreef mul'achuu sillaasee jedhama jechuudha. Sillaaseen yeroo kana mul'atan jechuudha. Kanaaf Epifaaniyaasa jennu, Astariyoosa jennu, mul'achuusa jennu, maggalaxa jennu walitti qabnee gaafa ilaallu hiikoonsaa mul'achuu sillaasee jechuudha. Cuuphamuu jechuun immoo bishaan keessa lixanii ba'uu jechuudha. Si'a sadi bishaan keessa lixanii ba'u. Bishaan keessa lixanii ba'u jechuun immoo innis fakkeenya mataasaa danda'e hiika mataasaa danda'e qaba jechuudha. Bishaan keessa gaafa xirinnu namni tokko bishaan keessa gaafa gadi lixu awwaalamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin awwaalamuusaa. Gaafa bishaan keessa ol ba'u immoo Kiristoos wajjin du'aa ka'uusaa mul'isa jechuudha. Innis maa inni du'a gooftaa, dhiphina gooftaa hirmaachuusaa. Edda du'aaf dhiphina gooftaa irraa hirmaate immoo ka'umsa gooftaas irraa hirmaate dhaaltu mootummaa Waaqayyoo ta'uusaa mul'isa jechuudha. Akkuma qulqulluu Phaawulos du'a isaa yoo wajjin hirmaanne du'aa ka'uusaa wajjin hirmaanna. Gadda isaa yoo wajjin hirmaanne gammachuu isaa wajjin hirmaanna. Isa jedhee kaa'e sanatti bishaan keessa lixuu keenyaan awwaalamuusaa keessaa ba'uudhaan immoo du'aa ka'uusaa ilaalchise unis bishaan keessa linne siijjin awwaalamne irraa ol baane immoo siijjin du'aa kaane irraa eebba kee du'aa ka'uu kee irraa hirmaattuu taane irraa isa jedhu mul'isa jechuudha. Karaa gabaabaa cuuphaa fi cuuphamuu jechuun kanaa jechuudha. Eebbifamuu abbaa keenyaa eebbi keessan irraa buluu jecha ammas galatooma ulfaadhaa. Gaaffii kana haala kanaan cuuphaan kun maali? Cuuphaamti kun maali? Isa jedhu kana sirriitti afaan namni uummanni keenya dhaga'uun akkasittiin haala gaariin haala kana fakkaatu waan nu ibsataniif galatooma. Gaaffii kan biraan qabaa. Gaaffii itti immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cuuphamuunumtuu maaliif barbaachise? Cuuphamuumti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos iyyuu maaliif barbaachise? Isa jedhumee xinnoo ishee dhaggeeffattoota kanaaf ibsatti nu kenna abbaa keenya. Gaariidha, guddaa galatoomi. Egaan cuuphaa gaafa jennu akkuma sila kaasne cuuphamuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maaliif barbaachise? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif cuuphamuun isa barbaachise? Isa jedhuu fi gooftaan keenya cuuphamuun kan isa barbaachise akkuma seera Lewwotaa boqonnaa 15 lakkoomsa 1-8 irra jiru sana bara kakuu moofaa sana namoonni gaafa cubbuu hojjetan gaafa xuraa'an dhaqanii dhiqatanii qulqullaa'an sana gooftaan keenya xuraa'ummaa qabatee xuraa'ummaa sarara qulqullaa'uudhaaf dhiqachuu dhufe miti. Wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoomsa 3 kaastee gaafa dubbistus Yohaannis cuuphaan namoota warra barreessitoota Fariisota duraan dhufanii waa'ee cubbuu isaanii himatanii gaabbii galuudhaaf harka Yohaannisitti laga Yordaanositti cuuphamaa turan sana gooftaan keenyas akka isaanii cubbuu qabaatee gaabbii galuudhaaf cuuphamuudhaaf dhufe jechuudha. Gooftaan keenya kan cuuphamuun isa barbaachise nama jalqabaa kan ta'e Addaam dhalatee waan du'eef dhaloota jalqabaan dhalatee waan du'eef dhaloota lammataan akka ka'uufiti gooftaan keenya nama bade kana nama du'e kana du'aa kaasuudhaaf nama bade kana barbaaduudhaafiti laga Yordaanos dhufee gooftaan keenya cuuphame. Gooftaan keenya cuuphamuun kan barbaachiseef tokko raajiin raajotaan dubbatame akka raawwatuuf gooftaan keenya kan cuuphamuun isa barbaachiseef. Inni lammataa nama dhalatee du'e kana fayyisuudhaaf cuuphamuun isa barbaachise. Inni itti aanu kasoomina nutti agarsiisuudhaaf. Kasoomina nutti agarsiisuudhaaf kan inni cuuphame. Inni biraan bishaan abaaramaa ture kana kan inni dhufee cuuphame gooftaan keenya bishaanni bara durii fakkeenyaaf bara abbaa keenya Nohe namni cubbuu hojjete kan inni ittiin bade bishaan hin bade. Bishaan danfaadhaan bade jechuudha. Kanaaf namni ilaalcha namni bishaan irraa qabu bishaanni abaarsaaf dhalate. Bishaanni bishaan abaarsaati. Bara abbaa keenya Nohe bara baay'ee jechuudha. Bara abbaa keenya Nohe duwwaa hin ta'in yeroo baay'ee namni cubbuu hojjete sababa cubbuu isaaf jecha bishaan hin badeera. Akkuma namni abiddaan bade Sodomii fi Gomoraan akkuma abiddaan badan bakka biraan immoo bishaan hin badane. Kanaaf ilaalcha namootaa keessa bishaanni badiisaaf dhalate jedhamee laphee namaa sammuu namaa keessa waan jiru bishaanni badiisaaf akka hin dhalatin bishaanni eebbaaf akka dhalate
bishaanni qulqullummaaf akka dhalate, bishaanni xurii baasuuf akka dhalate. Bishaan kana eebbisee bishaanni kun eebbifamee gadameessa qulqulluu ta'ee mucaan namaa dhalli namaa bara baraan bishaan kanarraa dhalatee mucaa Sillaasee akka ta'uuf bishaan kana eebbisuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cuuphame. Gooftaan keenya kan cuuphame kanaaf wantoota kana fakkaataniif cuuphame jiru. Wantoonni cuuphame baay'eedha garuu sa'aatii keenya ammaa kana keessa hunda isaa ibsuu waan hin dandeenyeef sa'aatii waan daangessuuf gabaabaadhumatti kana fakkaataa jiru gooftaan keenya kan cuuphame. Tolee, eebbifamoo abbaa keenyaa guddaa galatoomaa jecha gaaffiin koo inni sadaffaan immoo Yordaanositti maaliif cuuphame gooftaan keenya mee ishee kanas ibsa xiqqoo isheetti nu kennaame. Baay'ee gaariidha. Galatoomii. Bishaan baay'eetu jira. Bishaanni garaagaraa jira. Garuu Yordaanosin maaliif filatee isa jettee na gaafattee fi gooftaan keenya Yordaanosin sababoota garaagaraaf yoo filate iyyuu keessaa waan muraasa sa'aatii keenyatti gargaaramaa waan muraasa ibsuu yaallachuudha. Innis inni tokkoffaa kan gooftaan keenya laga Yordaanositti cuuphamuun isa barbaachiseef diinni keenya diiyaabiloos yookaan sayxanni gaafa dhala namaa gannata keessaa baase sana gaafa abbaan keenya Addaamii fi haati keenya Hewaan galaana keessatti subaayee galanii dhaqee subaayee keessa addaan kuchisiisee baase sana ol baasee dhaqee maalittiin jedha jalqabaan ergamaa Gabreelidha ittiin jedhee dhaqee baase isa booda garuu an diiyaabiloosidha an seexanaa jalqaba kan mootummaa Waaqayyoo keessaa isin baase ana jedhee gaafa sodaachisu gaafas isaaniin akka isaan mallatteessaniif godheera. Innis Addaam garbicha diiyaabiloos haati keenya Hewaan tajaajiltuu garbitti diiyaabiloos jedhee barreesse dhagaa irratti barreesseetu barreeffama dhagaa irraa kana abbaa keenya Addaamiif haati keenya Hewaan mallatteessaniif jechuudha. On kana booda tajaajilaa seexanaati tajaajilaa diiyaabiloosiiti on garboota isaati jedhanii mallatteessan. Mallattoo kana tokko Si'ool keessa dhaqee awwaale isa lammataa immoo laga Yordaanos jedhamu kana dhaqee awwaale jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka nachi awwaale kana kan beeku Kiristoos qofatu beeka waaqummaa isaa. Namoonni hin beekan. Raajonni baay'een galaana Yordaanos sana keessa ce'aniiru. Keessatti cuuphamaniiru. Namoonni baay'een raajonni baay'een keessatti cuuphamaniiru. Keessatti ce'aniiru. Arguu hin dandeenye. Lafa xalayaan du'aa keenya, xalayaan badiisaa keenya jiru arguu hin dandeenye. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni laga Yordaanositti cuuphame xalayaa diiyaabiloos laga Yordaanos sana keessa awwaale kana dhufee waaqummaa isaan irra jetee baqsee balleessee xalayaa du'aa dhala namaarra balleessuudhaaf laga Yordaanositti cuuphame. Egaan isa xalayaa sanni laga Yordaanos kaa'e cuuphaa isaatiin gooftaan keenya dhaqee irra jetee balleesse. Isanni Si'ool keessa kaa'e immoo gooftaan keenya guyyaa jimaataa gaafas raawwatte hundumtu raawwateera jedhee fannoo dhaabbatee sagalee isaa dhageesse lubbuun isaa keessaa baate sana gara Si'ool deemee immoo dhaqee namoota Si'ool keessatti gubachaa jiraniin kadhannaadhaaf ka'aattiin jedhee sagalee gammachuu dhageessee xalayaa du'aa Si'ool keessa jiru immoo balleesse jechuudha. Kanaaf kan inni laga Yordaanositti cuuphame tokko xalayaa du'aa dhala namaarra jiru baqsee balleessuu. Inni lammataa bishaanni Yordaanos jedhamu kun maqaa lama qaba. Yooriif Daanos jedhama. Bishaan kun burqaansaa tokko. Xinnoo gassiqee garaagara ba'e. Godatti immoo dhaqee tokko ta'a. Ammas gooftaan keenya inni achitti dhaqee cuuphamuunsaa dhalli namaa jalqaba Addaamirraa ka'e. Bishaanni kun gama Ahizaab warra jedhamanii fi gama Israa'el warra jedhamanii biraa ba'a jechuudha. Kunis maa inni warri Ahizaab jedhamanii dhanna qabachuutti namanan. Warri Israa'el jedhaman immoo akkuma gooftaan keenya abbaa keenya Abiraame waadaa gale. Mucaan tokko dhalatee mucaan dhiiraa gaafa guyyaa 8 dhannaa qaba tokko jedhee akka cuuphaarraatti bara sana ijoollee waaqayyoo ta'uun kan mul'isu namni tokko ijoollee waaqayyoo ta'uunsaa kan mirkanaa'u yoo dhanna qabateedha jechuudha. Mallattoo ijoollee waaqayyoo ta'uu jechuudha. Dhanna qabachuun akkuma bara kakuu keessa cuuphaan mallattoo ijoollee waaqayyoo ta'uu ta'e bara sana immoo dhanna qabachuun mallattoo ijoollee waaqayyoo ta'uudha jechuudha. Kanaaf warra
ijoollee waaqayyoo taanee fi warra Ahizaab jedhaman amantaa hin qabne jedhaman kana tokko taasisuusaa inni abbaa hundumaa ta'uusaa mul'isuusaafiti Yordaanos keessatti cuuphamee bishaanni kun inni garaagara beekuun akkuma tokko ta'e gooftaan keenya walakkaa sadaqee dhaabbatee tokkoomse kana bishaan kana tokkoomse sabaaf Israa'elii fi Ahizaabii warra amantaa qabanii fi warra amantaa hin qabne kan jedhaman afee kana booda Kiristoos hundumtuu tokko ta'u akkuma qulqulluu Phaawulos Galaatiyaa irratti jedhe kana dhiira durba kan jedhamu hin jiru hundumtu tokko isa jedhe kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos saba tokko duwwaaf kan hin dhufne ta'uusaa nama biraaf nama dhuunfaa tokkoof kan hin dhufne ta'uusaa nama kan ta'e hundumaaf nama tamane hundumaaf dhufuusaa tokko taasisuu waan dhufeefiti gooftaan keenya abbaa hundaa ta'uusaa mul'isuudhaafiti achitti dhufee cuuphamee warra garaagara ba'an walitti deebisee tokkoomsuudhaafiti achitti dhufee cuuphame jechuudha. Inni sadaffaan raajii raajotaan dubbatame raawwachuudhaaf. Abboonni keenya raajonni baay'een dubbataniiru. Isaan keessaa tokko bichaan dubbachuu barbaade abbaan keenya Daawit Faarsaa 113 lakkoomsa 3 irratti Yordaanos agartee baqatte bishaanni Yordaanos gara booda isheetti deebitee jedha. Maali eewun agartee Kiristoosin agartee waaqummaa isaan. Eewun agartee maaliif baqatti? Yordaanos kun cubbuu qabattee turte. Maaliif cubbuu xalayaa du'aa saba ijoollee waaqayyoo irratti barraa'ee ture san of keessa dhoositee turte. Waan cubbuu qabduuf sodaatte. Namni cubbuu qabu Kiristoos gaafatti dhufu, dhugaan gaafatti dhufu akkuma baqatu dukkana waan barbaaduuf Yordaanosis dhagaa xalayaan du'aa keenya irratti barraa'e kana of keessa dhoositee waan tuufiti gaafa gooftaan keenya abbaan dhugaa abbaan ifaatti dhufu baqatte jechuudha. Isa kana dhugoomsuudhaaf jecha raajotaan dubbatame kana dhugoomsee akkuma raajoonni dubbatan an dhugaadha jecha raajotaan nan dhugoomsaa raajonni soba dubbatu miti raajonni koo raajota sobduu miti raajota dhugaati. Sasaan dubbatan hojiittan jijjiira hojiittan agarsiisa jedhee gooftaan keenya raajotaan dubbatame raawwachuudhaaf dhufe jechuudha. Akkuma kana gaafa gooftaan keenya dhufu Yordaanos akkuma raajiin dubbatame hin baqatte. Gaaronni sun hin raafamanii akka jabboolee burraaqanii bishaan Yordaanosis gara olitti deebite jechuudha. Hin baqatte. Gaafa isheen baqattu gooftaatu kana booda sagalee isaan ajajee daandii makee durii qabadhu kottuu ittiin jedhee sirreessa malee Yordaanos hin baqatte dura dhaabbachuu hin dandeenye. Kanaafiti gara Yordaanos dhufee cuuphamuun isa barbaachise jechuudha. Inni biraan Yohaannis waamuu hin danda'a ture. Kottu gara Galiilaa kottu na cuuphe jechuu hin danda'a ture. Garuu gooftaan keenya maaliif gara Yohaannis gara Yordaanos deemee cuuphame isa jennuufi kasoomina yookaan tiitinnaa isa jennu sana. Kasoomina agarsiisuun gara Yordaanos deeme. Maaliif har'a abbootiin qabeenyaa, abbootiin taayitaa luboota waamanii kottaa manatti nu cuuphaa jedhu ture siraa. Kottaa manatti nu cuuphaa. Maaliif aangoo waan qabaniif. Garuu gooftaan keenya waaqa ta'etu jiru, uumaa ta'etu jiru, harka uumama isaatti, harka mucaa isaatti deebi'ee dhaqee gaafa cuuphamu kasoomina agarsiisu tokko kasoomina gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mul'isuudhaaf inni lammataa immoo nama guddummaa Yohaannis nama uumaa isaa cuuphe jedhamee nama guddummaa Yohaannis akka mul'atu akka addunyaatti mul'atu mul'isuudhaaf kasoomina isaa mul'isuudhaaf achitti dhaqee cuuphame. Inni biraan Yordaanositti kan cuuphame akkuma jalqaba kaasne kana bishaan abaarsaa jedhama waan tureef bishaan kana eebbisuudhaaf Yordaanos kana eebbisuudhaaf dhaqee achitti cuuphame jechuudha gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos. Egaan gaafa inni cuuphamu sana halkan sa'aatii 10 jechuudha. Halkan gaafa inni cuuphamu sana samaa'iin hin baname Waaqayyo abbaa samiirraa mucaan kun hin jaalladhu inni dhugaa isa kana isatti amanaa jedhe hafuurri qulqulluun fakkeenya gugeetiin gadi bu'ee abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo qaama isaan galaana Yordaanos keessa dhaabbatee argame jechuudha. Tokkummaa fi sadummaan Sillaasee akka mul'atuuf jechuuf bakka sanatti dhaqee cuuphame jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaadha jechuudha. Iccitiin karaa gabaabaa hundasaa dubbachuu hin dandeenyu kan inni Yordaanos cuuphamee fi baay'ee isaa keessaa ishee muraasa ishee kanaadha jechuudha. Eebbifamoo abbaa keenya ulfaadhaa galatoomaa jechaa Waaqayyo abbaan keenya maqaan isaa kan ulfaatee kan galatoome nuuf haa ta'u. Akkaataa kanaanii iccitii cuubbaa akkasitti haala gabaabaa yeroo gabaabaa kana keessatti
dhaggeeffattoota keenyaaf warra sagalee keessan addunyaa guutuurraa dhagaa jiran kanaaf akkasitti waan ibsitaniif ulfaadhaan jedharra deebiidhaanii mee abbaa keenyaa eega kana jettanii karaa amantaa keenyaa karaa amantaa ortodoksii eega akkas ta'e mee bishaanumti kun aadaa Oromoo duukaa mee attamii wal qabata mee attamitti ibsitu si waa'ee bishaan kana mee xinnoo ishee kana sifanuu godha. Baay'ee gaariidha galatoome. Gara aadaa Oromootti tun hin dhufini achuma waa'ee cuuphaa kana gaafa ibsinu cuuphaan iccitii mana amantaa keenyaa keessaatii isa jalqabaati. Cuuphaa jechuun balbala hundumaati jechuudha. Namni karaa cuuphaan seenne homaa iccitii biraa argachuu hin danda'u. Cuuphaa jechuun egaa edda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cuuphaa kana nu mirkaneesse nu hundeesse cuuphamuu isaan cuuphaa kana mirkaneesse dhalli namaa yoo cuuphame malee mootummaa Waaqayyootti akka hin galle mirkaneesse kun cuuphamuu isaatiin cuuphamne nuuf eebbise bishaan kana eebbise dhalli namaa lammata yoo dhalate malee mootummaa Waaqayyootti hin galu isa jedhame kana. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 3 gaafa dubbistu namni yoo lammata dhalate malee bishaaniif hafuura qulqulluurraa yoo dhalattan malee mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeessan. Isa jedhame kana gooftaan keenya bishaan kanaan cuuphamee bishaan kana eebbise namni bishaan kanaan cuuphamee bishaaniif hafuura qulqulluudhaan cuuphamee dhala Waaqayyoo mucaa Sillaasee mucummaa Sillaasee akka argatuuf nu eebbiseera jechuudha. Egaa gaafa kana jennu cuuphaan kun iccitii mana amantaa keenyaa keessaa isa jalqabaati. Barri hundumaa jechuudha. Namni yoo cuuphame malee amanaa tokko ta'uu hin danda'u. Yoo cuuphame malee diyaaqonii ta'uu hin danda'u. Yoo cuuphame malee luba ta'uu hin danda'u. Yoo cuuphame malee monoksee ta'uu hin danda'u. Yoo cuuphame malee paaphaasii ta'uu hin danda'u. Yoo cuuphame malee paatraarikii ta'uu hin danda'u. Waan hundumaaf eebba mana amantaa keenyaa keessatti argamu hundumaaf inni jalqabaa balballi inni jalqabaa cuuphaadha jechuudha. Kanaaf cuuphaan bakka guddaa bakka ulfaataa qaba jechuudha mana amantaa keenyaa keessatti. Cuuphaa namni tokko yoo cuuphame malee homaa kennaa hafuuraa argachuu hin danda'u. Tajaajila hafuuraa kennuus argachuus hin danda'u jechuudha. Kanaaf cuuphaan tokkitti ishee jedhamte kanaaf. Cuuphaa gaafa jennu inni gaafa amajji gaafa 10 taaboti ba'ee amajji gaafa 11 cuuphaan geggeeffamu inni yaadannoo cuuphamuu gooftaa keenya bara baraan kan geggeeffamu jechuudha. Cuuphamuu ni jennu garuu mucummaa Sillaaseerra dhalachuu ni jennu garuu namni tokko gaafa dhiirri tokko dhalatee gaafa guyyaa 40 durbi dhalattee gaafa guyyaa 80 cuuphamte kan ittiin mucummaa Sillaasee argattudha jechuudha. Cuuphaa inni mucummaa Sillaasee ittiin argannu immoo inni kennaa hafuura qulqulluu ittiin argannu immoo isa kana. Hafuura qulqulluun dhaafi bishaan irraa cuuphamnee dhalannee lammata dhalannee kan ittiin mootummaa Waaqayyoo argannu isa guyyaa 40 fi guyyaa 80 cuuphamnu sanadha jechuudha. Inni waggaa waggaatti amajji gaafa 10 taabota baasnee lagatti gaafa 11 cuuphamnu kuni yaadannoo isa gooftaan keenya bara sana cuuphameedha malee kan ittiin mucummaa Sillaasee argannu mini jechuudha. Egaan kanumarraan kaasnee aadaa Oromoo fi cuuphaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkamitti ilaalama isa jettee fi dhugaa dubbachuuf aadaan Oromoo fi cuuphamuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa laallu karaa baay'ee wal fakkaata. Innis gooftaan keenya aannaniin cuuphamuu danda'a ture. Gooftaan keenya dammaan cuuphamuu danda'a ture. Bishaan hunduma kan wal qixxeessu waan ta'eef dhufee bishaaniin cuuphame. Bishaan hundumarra eebbifamaadha waan ta'eef. Waan gooftaan keenya uume hundumtu eebbifamaadha. Garuu bishaan uumama isaarraa kaasee maal jedhama? Hafuurri qulqulluun bishaan irra socho'aa ture jedha seera uumamaa gaafa dubbistan. Hafuurri qulqulluun bishaan irra hin socho'aa ture. Kanaaf bishaan eebbifamaadha jechuudha. Itti aansee gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis kan dhufee cuuphame bishaaniin cuuphame. Abboonni keenya raajoonni darbanis cubbuu isaanii isa lubbuutu hin ta'in dhukkuba foonirraa qulqullaa'uuf dhukkuba foonirraa fayyuuf fakkeenyaaf Niimaan namni jedhamu namni Sooriyaa gara Israa'el dhufee kan cuuphame Yordaanositti cuuphame gara bishaan keetti cuuphame jechuudha. Wantoota abboota baay'ee kaasuu dandeenya. Kanaaf bishaan eebbifamaadha. Uummanni Oromoos yeroo hundumaatti kan sirbu birraa ganna ba'ee yeroo birraa gaafa bishaan calalee ciisu booruu isaarraa qulqullaa'ee bokkaan caamee gaafa ciisu marga jiidhaa qabatee daraaraa qabatee gara bishaanii gara galaana yookaan gara garbaa dhaqeetu Waaqayyo isa bishaan kana eebbisee uume galateeffata jechuudha. Bishaan kun dhuguma qulqulluudha. Inni bishaan kana uumte qulqulluudha eebbifamaadhaati galatatu siif ta'a. Bishaanni kun
Hiyyeessa addaan hin baasu. Hiyyeessis itti dhiqata, sooressis itti dhiqata. Hiyyeessis bishaan dhugaa, sooressis bishaan dhuga. Inni qabus bishaan dhuga, inni hin qabnes bishaan dhuga. Sooressi tokko qabeenyaan qabadhee damma guyyaa tokko dhugaa haaluu hin danda'u. Xaaxa'ee du'a. Aannan dhugaa haaluu hin danda'u. Bishaan dhuga malee. Hiyyeessis maqaa dhabeef jecha bishaan namni isa dhowwatu hin jiru. Lagaa dhaqee dhuguu danda'a. Bitatee dhuguu danda'a. Bishaan dhuga. Bishaan hunduma wal qixxeessa jechuudha. Akkuma biddeen hunda wal qixxeessu bishaanis hunduma wal qixxeessaa jechuudha. Kanaafiti Oromoon Waaqayyo isa bishaan kana akkasitti uume kana bishaanni kun qulqulluudha jedheetu isa bishaan kana uumeef galata dhiyeessuudhaa fi waggaa waggaatti gara bishaan dhaqeetu bishaan kana facaafatee marga jiidhaa daraaraa jiidhaa bishaan kana bira kaa'eetu itti facaasee Waaqni bishaan kana uumte nuuf galatoomi nuu jiraadhu ati Waaqa guddaadha. Ati Waaqa bara baraan jiraattuudha. Si waaqeffanna jedhetu uumaa bishaan kana uume galateeffatee waaqeffatee galaa jechuudha. Egaan yeroo baay'ee namoonni hubannoo hin qabne Oromoon bishaan waaqeffata, Oromoon dhadhaa mukatti dibuu dhaqa, Oromoon dhaqee lagatti waaqala jiru. Lagatti waan qalu Oromoon, wayittis waan dibu Oromoon. Oromoon kallattumaan waaqa isa waaqaaf lafa uume bishaan eebbifamaa kana uume galateeffata jechuudha. Uumaa waaqaaf lafa, uumaa bishaanii. Dhufeetu galateeffatee waggaa waggaan dhugee jedhee gala jechuudha. Akkuma gooftaan keenya lagatti dhufee cuuphame Oromoonis waggaa waggaan dhaqee lagatti wal eebbisee waaqa isa bishaan kana uume galateeffatee gala. Akkuma raajoonni lagatti dhaqanii bishaan keessatti cuuphamanii galan Oromoonis waggaa waggaatti laga bishaanii gabbeetu bishaan keessa dhaqee nandasaa dhiqatee cuuphatee wal eebbisee gala. Waaqayyo isa waaqaaf lafa uume bishaan kana uumeef galata dhiyeessuudhaafiti gara bishaanii dhaqa. Walitti gaafa finnu deemsi amantaan Oromoo fi amantaan Ortodoksii Tawaahidoo durumaa kaasee wal qabatee kan dhufe jechuudha. Garaagara baasuu hin dandeenyu. Walii wajjin deemu. Oromoon amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kana aadaa godhateera, aadaa isaa immoo amantaa godhateera jechuudha. Kanaafiti hundumarra caalaa biyya hundumarra caalaa bishaan kanaaf kabajan kan kennu seera cuuphaa kana cuuphamuu kana kan baay'eetti akka inni calaqqisu godhee mul'isu saba Oromoo biyya keessa biyya ala jirudha jechuudha. Akkuma abbaa keenya galatooma haala kanaanii haala namni hubachuu danda'uun afaan dhagahuu danda'uun akkasittiin waa'ee cuuphaa fi waa'ee aadaa uummata Oromoo kana akka itti walitti qabdanii haala kanaan waan uummata kanaaf fi namoota sagalee keessan dhagaa jiran kanaaf ibsitaniif ammarree irra deebi'ee guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Waaqayyo abbaan keenya isiniinis nagaadhaan eegee yoona kanaan kan isin ga'ee arras akka deebinee wal arginu nu godhee maqaan isaa kan ulfaate kan galatoome nuuf haa ta'uun jedha ammas irra deebi'ee. Egaa akkuma beekamu abbaa keenyaa waa'ee cuuphaa haala namaa galuu danda'uun afaan uummanni keenya beekuun afaan Oromootiin akkasitti nu ibsitaniittu hubannoo nama baay'eedhaaf hubannoo taa'ee namanaa namoota yeroo baay'ee waa'ee aadaa Oromoo bishaan bira maaliif dhaqaa Oromoon maal waaqessaa isa jedhu sanaafillee deebii quubsaa ta'e kennitaniittu galatooma. Amma immoo abbaa keenyaa akkuma beekamu teessoon Magarsaa Badhaasaa yookaan Sinodoosiin Oromiyaa teessoo Magarsaa Badhaasaa yookaan immoo Abuna Phexros hundeessitaniittu akkuma beekamu kanaa firris ormis numa beeka. Waa'ee Sinodoosii kanaarraa mee xiqqoo ishee Sinodoosiin kun maalirra jira abbaa keenyaa? Sinodoosiin kun jira moo hin jiru? Yoo jiraate hoo maal eessa jira? Maal hojjechaa jira? Seedhu kana mee irra deebi'aati takka yeroo tokko nuuf ibsuu yaalame abbaa keenyaa dhaggeeffattoota kanaafi gaaffiin koo inni itti aanu isa kana abbaa keenyaa ifadha. Gaariidha. Guddaa galatoofi. Gaaffiin kee Sinodoosiin Oromiyaa jira moo hin jiru jettee gaafatte naafiyyuu gaaffiidha kun. Kanaafi Sinodoosiin Oromiyaa teessoo Phexros yookaan teessoo Magarsaa Badhaasaa bara 2016 amajji gaafa 14 hundeessine jechuudha. Kanaafi kan hundeesse Hafuura Qulqulluudha.
akkuma gaafas ibsine sana Sinodoosii Oromiyaa kan hundeesse Hafuura Qulqulluudha. Waan Hafuura Qulqulluun hundeesse immoo namni diiguu hin danda'u. Eewu tokkoyyuu diiguu hin danda'u. Namni hin yaala, diiguudhaaf hin yaala. Hin danda'u garuu maaliif Hafuura Qulqulluudhaa wajjin wal lolee namni mo'atee beeku hin jiru. Akkuma sagalee Waaqayyoo jedhu warri Waaqayyoo wajjin wal lolanii hin daakamu, hin burkutaa'u. Kanaaf Waaqayyo wajjin wal lolee kan milkaa'e waan hin jirreef waan Waaqayyo dhaabes namni foonii buqqisuu hin danda'u. Kanaaf teessoon Phexros yookaan Magarsaa Badhaasaa Sinodoosiin Oromiyaa jira jechuudha. Aniyyuu jira moo hin jiru jettee na gaafachuu keetiif iyyuu gaaffii gaafadhaa jechuudha. Maaliif jiraachuunsaa amma laphee kee keessa jira. Siniyyuu maqaan laphee keessa jiruuf na gaafatte jechuudha. Uummata Oromoo biyya keessa biyya alaa jiru keessa laphee isaanii keessa jira. Hundaa'eera jechuudha. Sinodoosiin Oromiyaa qilleensa irratti min kan hundaa'e. Laphee namootaa keessatti hundaa'e. Laphee dhalootaa keessatti hundaa'e. Dachee Oromiyaa irratti hundaa'e. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa keessatti hundaa'e. Abboota Sinodoosii Oromiyaatiin hundaa'e. Phaaphaasota deemsa mana amantaa keenya doogumaa qannoonaa Tiwufiitii jedhamu kana eegnee muudamni kennameef kanaan hundaa'e jechuudha. Kanaaf akkuma sagalee Waaqayyoo jedhu akkuma asirratti kaasee Sinodoosiin Oromiyaa Hafuura Qulqulluutu hundeesse waan ta'eef Hafuura Qulqulluun immoo isa dhaabe hin guddisa malee hin gogsu. Kanaaf Sinodoosiin Oromiyaa jira jechuun barbaada. Sinodoosiin Oromiyaa jira. Jiraachuu isaa maaliin mul'isna isa jennudha gaama. Tokko Sinodoosiin Oromiyaa laphee amantoota hundumaa keessa jira. Laphee dhaloota hundumaa keessa jira. Inni lammataa Sinodoosiin Oromiyaa hojii gurguddaa hojjechaa jira. Hojii gurguddaa hojjechaa jira. Fakkeenyaaf Sinodoosiin Oromiyaa edda hundaa'e akka fakkeenyaatti akka biyya lallabaa Wallagga Lixaatti yoon si kaasuu barbaade amma irraatti bu'aan Sinodoosiin Oromiyaa buuse bu'aa salphaa miti. Luboota naannoo luboota 200 oliif aangoon lubummaa kennameera. Diyaaqonoota 1,300 oliif aangoon diqqunnaa kennameera. Monokkosaatiin 10 hanga 15 ta'an monokkosaniiru. Monokkosaatii tokko hanga 8-9 ta'aniif aangoon qumsinnaa kennameera. Caasaan Sinodoosii Oromiyaa lafa qabatee babal'atee hojii hojjechaa jira. Gufuun qabu jechuun qorumsi hin jiru jechuun hojiin hafuuraa kan hojjetamu qorumsa keessatti hojjetama. Hojiin qorumsa hin qabne hojii hafuuraa jedhamu. Hojiin sa'aatii barbaadde kaatee sa'aatii barbaadde galtee waan barbaadde nyaattee waan barbaadde dhugdee akka barbaadde jiraattee hojjettu hojii hafuuraa miti. Hojii biyya lafaati malee. Qorumsi jira eeyyee jira. Rakkoon garaagaraa jira eeyyee jira. Dhiibbaan jira eeyyee jira. Sinodoosiin Oromiyaa hojjechaa jira eeyyee hojjechaa jira. Teessoon Phexros jira eeyyee jira. Boriyyuun jiraata. Biyya keessaa biyya alaatti hojii gurguddaatu hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf kan Wallagga Lixaan sii kaase akka biyya Ameerikaatti hojii gurguddaan hojjetameera. Hojii gurguddaa miseensonni Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros yookaan Magarsaa Badhaasaa Ameerikaa jiran biyya garaagaraa jiran keessumaa akka Ameerikaa kaabaatti iyyammi ba'ee mootummaa Ameerikaa irraa laayisensiin ba'ee hojii gurguddaan hojjetame waajjirri baname hojii gurguddaan hojjetamaa jira. Kun Sinodoosiin Oromiyaa teessoo Phexros Magarsaa Badhaasaa jiraachuusaaf hojiirra jiraachuusaa mul'isaa jechuudha. Ammas hojii gurguddaa hojjechaa jira. Caasaan diriiraa jira. Caasaa bareedaan kan Oromoo fakkaatu. Isa namni nutti fe'etu hin ta'in. Isa namni kana baatta malee isa ofii keef jettee hin baattu nuun jedhetu hin ta'in. Fedha keenyaan mari'annee hayyoota amantaa keenyaan, luboota keenyaan, monokkosaatii keenyaan, beektota keenyaan wajjin mari'annee hojii gurguddaa hojjechaa jira. Guyyaatti hojii hojjechaa jira. Guyyaatti boqonnaa hin qabu. Sinodoosiin Oromiyaa hojii gurguddaa irra jira. Amma irraatti hojii gurguddaa hojjetara. Boriis hojii gurguddaa hojjechuudhaaf caasaa bal'aa, caasaa bareedaa, Oromoo urgaa'u, amantaa urgaa'u, dhaloota urgaa'u diriirsee
hojii gurguddaa hojii seera qabeessa hojjechaa jiraachuu. Ammas hojii gurguddaan hojjetamaa jiru yeroo dhiyoo keessatti uummata keenyaaf kan ifa ta'u dhimma caasaa jennu, dhimma bulchiinsaa jennu, dhimma loogoo jennu wantoonni baay'een hojiin Sinodosiin Oromiyaa hojjechaa jira, hojii gurguddaa hojjechaa jira. Yeroo kanatti kan isin gaafadha siin jedhee Sinodosiin Oromiyaa jira moo hin jiru tun ta'ini Sinodosiin Oromiyaa Phaaphaasii dabalataa yoo muuduudhaaf sagantaa qabatee jira. Phaaphaasii meeqa muuduudhaaf qophaa'ee jira. Caasaan diriirsuudhaaf jedhu kan maal fakkaatudha. Sinodosiin Oromiyaa Awurooppaatti biyya garaagaraatti caasaasaa yoom diriirsa maalirra jira isa jiru gaafatta malee amma yeroo kana Sinodosiin Oromiyaa jira moo hin jiru jechuun sin gaafadha kan hin jedhe kanaaf. Kanaaf Sinodosiin Oromiyaa jira yoomiyyuu immoo hin jiraatu. Kun maqaa hunarra jirruuf mini. Ituun hin jirrees Sinodosiin Oromiyaa jira. Ituu abbaan Gabriel hin jirrees. Ituu abbaan Biraan hin jirrees. Ituu amma abboonni Sinodosii Oromiyaa teessoo Magarsaa Badhaasaa teessoo Phexros geggeessaa jirru kun hin jirrees Sinodosiin Oromiyaa hafuura qulqulluu waan hundeesse inuma jiraata jechuudha. Nutu du'a malee nuun barri nu daangessa. Nuun umurii nu daangessa. Masi dhukkubni nu daangessa. Haalli garaagara nu daangessa nuun. Du'uu dandeenya. Kun dhukkubnee du'uu dandeenya. Beelofnee du'uu dandeenya. Balaa makiinaan du'uu dandeenya. Waan bichaa foon waan taaneefi waan matee tokkoon waan tokko taanee du'uu dandeenya. Garuu Sinodosiin Oromiyaa teessoo Phexros hafuuratu hundeesse hafuura geggeessa waan ta'eef hafuurri qulqulluun immoo hin du'u. Isa du'aa kaasa malee. Kanaaf ituuma hin jirre Sinodosiin Oromiyaa hin jiraata. Yoo hin dabarres inni hin darbu. Yoo hin duunes inni hin du'u. Yoo hin deemnes inni hin du'u. Inni hin deemu. Sinodosii Oromiyaa namoonni baay'een dhiisanii boodatti deebi'aniiru. Sinodosiin garuu jira. Akkuma beekamu wantoota baay'ee kaasuu dandeenya. Asirratti kaasuun barbaachisu malee. Kanaaf yoo hin jiraannes jira, yoo hin jiru ta'es jira. Sinodosiin Oromiyaa teessoo Magarsaa Badhaasaa teessoo Phexros jira. Sinodosii Oromiyaa teessoo Phexros Magarsaa Badhaasaa jechuun qabeenya guddaa Oromoon qabu. Qabeenya guddaa Oromoon seenaa keessatti argate. Kan Oromoon seenaa keessatti argate qabeenya eenyu tokko harkaa fudhuu hin dandeenye. Qabeenya eenyu tokko harkaa fudhuu hin dandeenye. Eenyu tokko harkaa butuu hin dandeenye. Qabeenya hafuura qulqulluun Oromoof seenaa keessatti yeroo tokkoof kenneef kana Oromoon biyya keessaa biyya alaa jiru jabaatee qabatee deemuu qaba. Beela'ee qabachuu qaba. Hidhamee qabachuu qaba. Ari'atamee qabachuu qaba. Rakkatee qabachuu qaba. Hojiin hafuuraa hin hadhoofti. Ija isheetu minyaa'a malee. Kanaaf kan seenaa keessatti si'a tokko Waaqayyo saba Oromoof kenne badhaasa Waaqayyo Oromoo badhaase kana Oromoon eeggatee qabatee deemuu qaba. Socho'uu qaba. Dammaquu qaba. Daandii nagaa qabaate. Ituu dhimma siyaasaa keessa seenin. Ituu inni kun Tigiree, inni kun Dabuub, inni kun Guraagee, inni kun Gaambeellaa, inni kun Amaaratu hin jedhin. Saba biyya keenya keessa jiran, saba Oromiyaa keessa jiran ammatee, jaallatee, walii wajjin waaqeffachaa teessoo isaa eeggachuu qaba Oromoon. Teessoo ofii eeggachuun, Sinodosii Oromiyaa eeggachuun, tajaajiluuf, tajaajilamuu jechuun saba biraa jibbuu jechuu miti. Fakkeenyaaf sabi Tigraay teessoo isaa qabatee, amantaa isaa qabatee, uummata biraa wajjin wal jaallatee jiraata. Uummanni Amaaraa afaan isaan tajaajilamaa, afaan isaan qaddasamaa fi afaan isaan lallabamaa fi Phaaphaasota mataa isaatiin geggeeffamaa saba biraa wajjin wal jaallatee jiraata. Uummanni Oromoos akkuma kana jechuudha. Malee saba biraa jibbu, saba biraa ari'uusa jedhanii namoonni garaagaraa, namoonni garaadhaaf deeman, namoonni ergama adda addaa qabatanii deeman, maqaatti laxxafanii, maqaatti maxxansanii Sinodosii Oromiyaa maqaa balleessuudhaaf deeman kana Sinodosiin Oromiyaa abbaa hundaati, hammataa hundaati, hunduma jaallata, hundaa wajjin deemaa. Kan hundaati jechuudha. Hundumaaf kan ta'u. Kanaaf Sinodosiin Oromiyaa Waaqayyo bara keessatti seenaa keessatti saba Oromoo badhaase kana kunis irratti amma jirrutti qabannee deemna. Akka inni lafa qabatu, akka inni dhaloota bira ga'u hin hojjenna. Oromoonis biyya keessaa biyya alaa jiru wal dubbisuudhaan, wal jaallachuudhaan, karoora baafachuudhaan, siyaasarraa walaba ta'e, jibbarraa walaba ta'e, lolarraa walaba ta'e, nama ari'achuurraa walaba ta'e, dhagaa darbachuurraa walaba ta'e, rakkoo amantaa hin fakkaanne gara amantaa kana fiduutu hin ta'in amantaa qulqulleetti Ortodoks Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Magarsaa Badhaasaa yookaan teessoo Phexros kana qabate dhaloonni keenya amma dhumaatti deemuu qaba. Amantaan nageenya, amantaan jaalala, amantaan tokkummaadha, amantaan hammachuudha, amantaan dhiifama waliif gochuudha, amantaan miidhamanii
namoota warra kaanii bu'aa buusuudha. Ofiif beelaanii warra kaan akka isaan qofan akka isaan gammadan gochuudha waan ta'eef kana qabatee Sinoodosiin Oromiyaa teessoo Phexros amma dhumaatti deemuu qaba. Hin deema. Amma yeroo hin jirrus hojjechaa jirra. Yoo hin jirres inni yoo ofiisaaf hojjeta dhaloonni qabatee deema malee Sinoodosiin Oromiyaa teessoo Phexros hojii guddaa hojjechaa jira isin jechuufan jedhe yaamas. Haa ta'u eebbifamoo abbaa keenyaa ulfaadhaa galatoomaa gaaffii namoota hedduu waan tureefanii isinii kaasuu barbaade haala kanaan akka isaan hubataniif waan yeroo keessan laattanii hubannoo uumtaniif galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Egaa abbaa keenyaa turtii yeroo gabaabaa wal wajjiin godhanne kanaaf ulfaadhaa isiniin jechaame amma gara goolabuutti deemnaa sagantaa keenya. Mee abbaa keenyaa hordoftoota amantaa Ortodoksii fi uummata keenyaaf warra sagalee keessan dhaga'an kanaaf dhaamsa maalii qabdu? Mee erga abbummaa keessanii nuuf dabarsaa mee isiniin jechuun barbaada. Gaariidha galatoome mas ergaan qabu ani akka abbummaa kootti Oromoon tokko biyya keessaa biyya alaa jiru wal dubbisuu qaba, wal jaallachuu qaba, waliif dhiisuu qaba. Waan xixiqqoodhaaf jedhee waan guddaa dhabuu hin qabu. Yeroo baay'ee Oromoon waan xiqqoof jedhee waan guddaa dhaba. Akkuma seenaa keessatti agarrutti waan xiqqoo walii dhiisuu dadhabee, waan xiqqoo of isaan bira darbuu dadhabeetu waan guddaa dhabaa jechuudha. Qaawwaa banamtuun warri qaawwaa banamte kana akka bu'aa addaatti ilaalanitti gargaaraman immoo qaawwaa kana keessa galaniitu kaayyoo keenya diiguu, kaayyoo keenya balleessuu barbaadu. Kanaaf akka Sinoodosii Oromiyaattis jechuun koo abboota geggeessitoota Sinoodosii Oromiyaa taanus luboonnis, daaqunoonnis, amantoonnis, beektonnis biyya keessaa biyya alaa jirru wal dubbisuudhaan dogoggora duraan jiru dhiifamaan bira dabarree kaayyoo keenya qabannee wal dubbisnee walii wajjin mari'annee waan xiqqoof jennee waan guddaa akka of jalaan balleessineef tokkummaadhaa fi laphee dhiifamaa haa qabaannu walii wajjin deemuutu murteessaadha. Wal dubbisuun murteessaadha. Walii wajjin mari'achuutu murteessaadha. Kanaaf laphee dhiifamaa haa qabaannu, waliif haa dhiifnu, waan hojjennu hundumaa ifaan hojjennu saba kanaaf jecha waan hundumaa dhiifnee akka jirru amma saba kanaaf jecha kaayyoo kanaaf jecha miidhamnee kaayyoo kana ceesisuuf wal dubbisaa deemuu qabna. Inni beekaan isa wallaalaa, inni wallaalan isa beekaa, inni fagoo isa dhiyoo, jaarsa jaartiin dargaggoon shamarran wal taane tokko taane wal dhaggeeffanne tokkummaan deemuu qabna. Seerri ergaa abbummaa koo dabarsuu barbaada. Inni biraan amma akkuma argaa jirru biyya keenya keessattis biyya alattis balaan tokko tokko argamaa jira. Kun cubbuu keenya irraan kan ka'edha. Kun amma akka biyya keenyaatti amma yeroo hundumaatti lafatu socho'a. Akka naannaa Finfinneetti, Affaar, Fantaallee naannoo kanatti amma akkuma agarru yeroo baay'ee lafin socho'a jechuudha. Lafin socho'a jechuun hiika mataa isaa danda'e qaba. Akka biyya alattis immoo kun argaa jira jechuudha. Namni waggaa meeqa kan itti dadhabe jireenyi isaa qabeenyi isaa akka bosonaatti gubachaa kan jiru. Maal amma kun lafi kun socho'u jechuun lafi kun gubachuu jechuun lafi kun waan itti ulfaate jira jechuudha. Dachee kanatti waan ulfaatetu jira. Dacheen kun kan isheen baachuu dadhabdetu jira. Amma yeroo baay'ee Waaqayyoota akkas godhaa kun maalodha jennee hiika biraatti kennuutu hin ta'in gara ofii keenyaatti deebinee hiikatti laannee hiika isaa kanaaf immoo ofii makeenya taanee ofuma unumatu hiikatti kennuu danda'a. Unuma sirreessuu danda'a jechuudha. Kanaaf lafi kun kan sochootu baatu itti ulfaate waan itti ulfaate jira. Isatti ulfaate kan irraa salphisuu qabna. Innis maa inni cubbuu keenya itti ulfaate. Cubbuun namaatti ulfaateera. Cubbuu gurguddaatu hojjetama dachee kanarratti. Namni dhokatee cubbuu gurguddaa hojjeta. Waaqayyoo duraa dhokachuu hin danda'u. Lafarraa dhokachuu hin danda'u. Lafarra taa'ee lafarra dhaabbatee cubbuu hojjeta. Waaqa duratti cubbuu hojjeta. Nama duraa hiriyyaa isaa dhossa malee waaqa dhossuu hin danda'u, lafa dhossuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf lafi kun waan itti ulfaate jira. Kan lafa kanatti ulfaate cubbuutu itti ulfaate, dabatu itti ulfaate, yakkatu itti ulfaate, badiitu itti ulfaate baachuu dadhabde. Kanaaf cubbuu isatti ulfaate kana Waaqayyoon gaafanne gaabbii galle tokkoffaa cubbuun kun nurraa akka qulqullaa'u. Lammata lafi kun akka isheen akka Waaqayyo duraan eebbisee uumetti nama kana addunyaarra jiru kana baattee akka isheen siraataan jiraattuuf lafa kanatti salphisuu qabna. Yoo nurraa cubbuun salphate lafa kanatti hin salphata jechuudha. Yoo lafa kanatti salphate bilisummaan jiraanna. Abiddi hin jiru. Balaan abiddaa. Lafi socho'uun namni galaanaan baduun abiddaan baduun hin jiru jechuudha. Kanaaf
isa lafa kanatti ulfaate kana irraa salphifne cubbuu keenya ofii keenya irraa salphifne akka ajaja Waaqayyootti kabaja Waaqayyoof akka ta'u waaqummaa Waaqayyoof akka ta'utti jireenya keenya akka wangeelaaf ta'utti jiraachuutu nurra jiraata. Kanaaf hundumti keenya Waaqayyoon kadhachuu qabna. Walii keenyaaf kadhachuu qabna. Waaqayyoon kadhachuu qabna. Gaabbii galuu qabna. Subaayee galuu qabna dhugaa dubbachuu. Waaqayyoo balaa fide kan nurraa deebisu. Lafi kun akka isheen hin sochoone biyyi lafaa akka hin gubanne umurii Waaqayyo nuu kenne keessatti gammachuuf nageenyaan akka jiraannuuf Waaqayyotti deebine isa nutti ulfaate kana cubbuu keenya gaabbiidhaan ofirraa miicne lafa kanatti isa ulfaate kana cubbuun keenya lafa kanarraa miicame kunis bilisummaadhaan dachiin keenya bilisummaadhaan akka jiraattu hundumti keenya kadhachuu qabna. Hundumtu kadhachuu qaba Waaqayyoon. Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa duwwaamin akka amantaa isaatti nama ta'e addunyaa kanarra kan jiru Waaqayyoon kadhachuu qaba. Waaqayyotti boo'uu qaba. Waaqayyo nutti araarama. Waaqayyootu inni dhiyoo jiru barbaada jedha sagalee Waaqayyo waan ta'eef ituu Waaqayyo milikkita garaagaraa amma nutti agarsiisaa jira. Kun mallattoo garaagaraati. Si'a tokko balleessuu hin danda'a Waaqayyo. Garuu badii keenyatti hin gammadu. Badii keenya hin barbaadu. Akka gaabbii gallu, akka deebinu, cubbuu kamiyyuu qabaannu. Cubbuu kamiyyuu qabaannu. Waaqayyo irratti salphaadha deebinee jennaan. Kanaaf deebinee isa lafa kanatti ulfaate salphisnee isa nutti ulfaate salphisnee bilisummaadhaan akka jiraannu lafi kunis bilisummaadhaan akka unisheerra jiraannuuf akka nu hiyyamtuuf Waaqayyo akka nu hiyyamuuf Waaqayyoon kadhachuu qabna. Laphee keenyatti deebi'uu qabna. Nama waan taaneef hin dogoggorra. Foon waan taaneef hin dogoggorra. Waaqayyo immoo dogoggora keenya tun ta'in nu barbaade waan ta'eef cubbuu keenya waan nu dhiisuuf gara laafessa waan ta'eef Waaqayyotti deebinee haa kadhannu, waliif haa kadhannu, garaa laafnu. Waaqayyo immoo hunduma keenya nu haa gargaaru. Barri kun bara nagaa, bara araaraa, bara dhiifamaa nuuf haa ta'u jedhamas. Ameen abbaa keenya eebbi keessan nurraa bulu haala kanaan dhuftanii guyyaa ayyaana waggaatiin yeroo keessan ulaattanii sagalee kana waan nu dhageessistanii fi Waaqayyo gooftaa galatoomaan siniin jechuu barbaada. Ammas dabalee egaa bishaan olii yaa'u ani siniin eebbifamaa jechuu hin danda'u. Garuu haala kanaan haala namni hubachuu danda'u haala namaa galuu danda'u iccitii cimaa kana iccitiin cuubbaa iccitii cimaadha sirna mana amantaa keenya keessatti. Iccitii kana akka namaaf galuun afaan namni dhaga'uun dhuftanii akka kanatti waan nu ibsitaniif ulfaadhaa siniin jechaa asumaanuu dhaggeeffannoonni keenya immoo akkasitti abbaan keenyaa dhufanii bara kana keessa namni sagalee Waaqayyoo akkasitti namatti himu namni abbaa ta'ee akkasitti nama aanaa wajjin dhufee dubbachuu danda'u bara kana keessa jiraachuu argamuunsaa nuun carroomuudha jedhee yaada akka saba kanaatti. Abbaa akka kanaa dhaabbatanii eenyummaa isaaniitti amananii uummata kanaaf kuniin malaa kanadha kan afaan isaan beekaniin hin dubbadhaa jedhanii cichanii as dhaabatanii argamanii abbaan keenya asittis har'as yeroo isaanii aarsaa godhanii guyyaan ayyaana waggaadha ayyaana waggaatiin dhufanii waan asitti nu argamaniif abbaa keenya ammas ulfaadhaa jechuun barbaada maqaa dhaggeeffattoota kanaatiin. Egaa abbaa keenyaa abdiin qabaa guyyaa biraa akka walitti deebinee kan kana caalu waan hedduutu jira wanti himamuu danda'u waa'een Sinoodosii Oromiyaa baay'een himamuu danda'a waan hedduus hojjettaniittu waan hedduus irratti dadhabdaniittu amma ammaattis jira hojii isaas yoo xiqqaate xiqqoo isheeyyuu irraa kan ta'u hubannuumaaf akka ta'utti dhaggeeffattoota kanaaf ifa gootaniittu asumaan ulfaadhaa jechaa abbaa keenyaa egaa eebbi keessan nurraa buluu galatoomaa guyyaa gaarii qabaadhaa siniin jechuun barbaada. Galatoomaa Waaqayyoo sinaa eebbisuu ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana quufaa, ayyaana gammachuu, ayyaana eebbaa hunduma keenyaaf nuuf haa ta'u. Waaqayyo hunduma keessan bakka jirtanitti sinaa eebbisuu eebbifamaa jiraadhaa galatoomaa. Ameen galatoomaa sinillee abbaa keenyaa.